Onkoloolessa 3 bara 2006 raadiyoo Oromiyaa irraa qophii gumaata bashannanaa kan dilbata ganamaa dhaggeeffachaa jirtu. Fagoof dhiyoodhaa kaabaaf kibbaa kallattii maraanuu kan nu dhaggeeffachaa jirtan hundaaf akkam bultan siniin jennee jirra. Kun qophii dambalii jaalalaa isaatii kanatti yeroo mara sin bira ga'udha. Dhaggeeffattoota keenya qophii dambalii jaalalaa har'aatiinis xalaalee keessaan karaa saanduqa poostaa keenya 2919tiin isin biraan geessanii fi akkasumas mudannoo jaalala irratti dargaggeessi tokko qabu waan qopheeffanne isin biraan ga'uudhaaf qophoofnee jirra. Kanaafuu hanga xumuraatti raadiyoo Oromiyaa qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachaa nu waliin turtii keessan akka taasistan isin affeerreerra. Mudannoo jaalala isaatii bu'aa bahii isaatii egaa kan inni istiidiyoo dhufuudhaan nutti hime. Dargaggoon kun qaroo dhabeessadha. Sadarkaa yuunivarsiitii irraa eebbifamee amma hojiirra jira. Dargaggeessi kun egaa mudannoo jaalalaa baay'ee namatti tolu kan wanti baay'een irraa baratamudha kan inni qabu. Dargaggoon kun egaa sammuun isaa baay'ee cimaadha. Namoonni ilaalchisaan namoota qaroo dhabeeyyii akkasumas qaama miidhamtootaaf qaban baay'ee guddaa ta'uu baatus dargaggoonni kun hojii guddaa hojjechuu akka danda'an karaa adda addaatiin agarsiisaa jiru. Kanaaf immoo kan qoqqobbiin qaama miidhamtoota irra kaa'amu karaa adda addaatiin irraa ka'uu qaba kan jedhu ergaanis darbuu qaba sirraanii. Dargaggoo Aabboo Kadir jedha. Dargaggoon Aabboo Kadir erga miirri jaalalaa isa keessatti uumame asitti mudannoo maalii qaba, maal dabarse, maal isinitti hima? Yaaduma isaa kanatti isin dabarsinaatii dhaggeeffadhaa, irraa barattuutii walitti deebina. Jaalatootaaf dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa baay'een keessanii akka kiyya dhibee jaalalaa akka qabdan nama maarree kan dhukkubsadhe baay'een keessa dhukkubsachuu nool akkaan sarjarii fi operaasyoonii leetti baay'een keessanis operaasyoon ta'uu nool ta'e kamiifuumee isa na qunname gaafa umurii daa'imummaa irraa qabee waan jiru gabaabsee gurra siin buusa naaf gadduu hidhii naaf tuutuun qorsanaan ta'u na jajjabeessa dambalii jaalalaa jiru immoo tura. Hayyee akkana ture akkisa barri 1997 18ffaan baradha. Jaalala maqaa malee haqaan hin beekuun dhuguma dubbachuuf taanaan garuu nan barreessa nan walalleessa. Jaalli garumaa akka hin beekuun ture. Maaree tibba kanatti jalqabe sodaan akka waan fuuldura na dubbisaa jirtu miira akkas akkasiin kaa ijoolleen Ingiliffaa ittiin xiqqoo ishee barumsaanis naa gadi an barsiisaa isheetti yeroo faamansiiseera 18ffaas baradha. Ishee bilchinan qaba nama qormaa akkanatti ishee yoodhaaf gadi onneen kiyya dhuguma dubbachuuf taanaan ventrikiliin bitaaf mirgaa orikiliin bitaaf mirgaa bakka ol jijjiireera sobaa miti qasoosamas miti daddaatiin adda fagaata kan biroon jaalate kan biroon jaalala keessa galte kanaan booda mucaa hanga reebuutti ati nama amala akkanaa qabu nama reebuudhaan jettee na dheessi callisuu ishee hin argadhu dubbachuun kiyya immoo san caalaa akka ishee dhabu na taasise amala gaarii hin qabdu taan jette durumayyuu amala gaarii qabaadhes garuu nan jaalladha. Mee tuugara sanatti hin ce'in dura ishee reebutti gamtisi fide maali mee ishee miti kan reebamu anaaf mucaa toon reeba ishee kan ishee jaalladhu hin dandeenye ulee faffeeramne jechuudha. Isa booda akkam wal gootani isheen gidduu kanatti maaf hin barbaadnu wanta ishee bira jiru gaafa immoo nama reebee jedhu san Aabboo akka nama reebee jedhamnaan inni amala gaarii qabu isa wajjin maal jedhee jaalala jaalatte gaafa xalaawwan turtanan isheedhaaf ergita isheedhaaf isheen deebii akkamisii kennite osoo Akaashin barbaaduun ture deebiiwwan ishee osoo argadhee ture garuu lachuu argachuu hin dandeenye. Waraqaan jidduu olaa jedhamtu ture achitti hafetee ishee bira dhaqee bayyaa hafetee hin beeku akkasittiin osoo bu'uuraa fadhu osoo dhukkubsadhu faaruu farfachaa addaan baane akkasumatti addaallee namaa gochuu hin danda'amne. Innillee gurbaan inni si wajjin dorgomaa ture illee arganne. Mucaa wajjin ergasii jaalala keessa seenanii saniin booda badaa waliin ture yeroo muraasa booda diigamanii meetitti nama biroo wajjin walitti dhufeenya ijaartee har'aan tana waan sedhebu umuriin nagadaa jiraattu maleessa daa'ima tokko uummatteerti daa'ima ji'a 8 akkas ta'a naannoo kanatti ammanta. Kula sagalitti darbeetti sanaan booddee isheen jalqaba nama bartee nama dhiiftu. Onneen dur balballi saaqamee saniin booddee immoo nama biroo gashuu dhufatti basan. Godina biroo irraa dhufanii sanaan booddee ishee fadaan jedhu rabbii dubbachuuf. Isheen xiqqoo isheen irra jirti. Abbaan qabeenya qabaa warra bulchiinsa magaalichaa irra jiranidha. Bakka sanitti ani maal amanaan ture dhiirra surree ilaalanii tokko amanaan ture. Ani dubartii ta'uu danda'an beeku yeroo sanitti akkasitti ayyaadha ture. Dhugumamas garuu nama
Isheen garuu gaaf sammaan ilaalte haala kiyya uffannaas maadii kan hunda ilaalteetiyyuu isaan jajna. Isheen kutaa kurnaffaa kooleejii barsoota mattuu nu biraa galte dorgomte ampirii paaraatorii galee sanumaan neetworkiin keenya daancite. Baay'ee dhibame baay'ee gara argachuu hin dandeenye. 11 fi 12tti waa jaalachuu gaafii naaf dhiyaataa ture. Garuu gaafii sanii fi deebii kennaan ture akkasumatti hin bira darbe. Haraan tadhishisuun baay'ee gaabbina uumteedha. Wanaan tota waan beeku si malee jetti qalbii baraana dadhaabina kakaafi si tokkooti. An deebii kennuu dadhabee gaafa dhufu waan deebiin arganne gidduu kanatti anaaf jaalli wallolee jabaa qaba. Ergasii amma naannoo yuunivarsiitii galee booddee bilbila kanaan jaalala ijaaruu hin qabne. Imeeliin tiitariidhaan kuwwan immoo bilbilumaan jechuudha. Anis bilbilaan hin jaaladhe. Dhuguma dubbachuuf taanaan waggaa lamaa ol ajaa'ilaan wajjin turre. Ishee yuunivarsiitii walakkaan immoo yuunivarsiitii Finfinnee irra taa'e. Himaa sofna. Ta'ee darbe. Akkamii wal bartan? Dubbii tasaati. Dubbii miis kol godhee sani isheen na deebiftee walii haasa'uu jalqabe. Jaaladhaa keessa galte. Jettee kaardii naa erguu. Akkasitti walii jalqabne dubbiin tun dubbii saamichaati moo dubbii jaalalaa ta'e gidduutti shakkaa. Isii tos markaatoo bultii na dubbiftaa na bira bultee waa hundi na taphachiifte akka siddaan deemu. Kuma jaalala keessa galee baay'ee moojjamee ture. Liqimfameen ture. Guyyaa jijjiirame yeroo jijjiirame. Isheenis baachii na duraati 2003 eebbifamtee baate hambarataa ta'e achitti. Sadiin booddee maaliitti jaalalli kiyya ciccitaadha. Jaalala kan jedhamu dhaabbata tokko gammaa osoo hin qabatiin ture. Bilbilaan jaaladhe bilbilni waan dhabe. Dhuma 2004 naannawa akkuma eebbifamee ji'a sadi booda akkasuma fakkaata. Bilbilli na bilbilame. Nan kaase bilbila. Haala bilbila kana beektaa hin jedhamee beeka kan ishee miti jedhee maqaa sawaamee ijaaruuf jedhaa akka gaafa harkaan akkanaa dhufuu dandeessa fulbaana bultii 18. Hello, Asaantiidha? Ana Asaantii, firoomsaadha? Maali sagaleen teetan duriin adda dhageemaafi? Wal quban qabdu wal duubaa laga dheeyita jettee Oromoon. Hireetoo meeqaan dabarse son seeku amma immoo murteessee cidha kiyya si afeereeku. Cidha? Cidha kiyya. Qoosu jirta? Lakkii qoosaa miti dhugaa kooti. Rabbumaa waliin hin qoodini tanaaf sagalee. Waan eenyu mana eenyu wata. Xiqqaa tokko osoo natti himimaaf gaa'ela ijaaru. Bilbiltee gaa'ela ijaaruuf jedhaa ka'uuf. Ana waan sirbi kan dura immoo naannoo waaqayyo keessaa immoo akka bira dhuftu akka baay'ee akkasii jettee na gaafachaa turte jechuudha. Asallatti tolli nagaru asitti tolli nagaru bakka paarkii akkasii tolli nagaru naan jette na beellamte. Isheen edhaa taaziyaa kan namatti buuf turte. Warra du'aa jechuudha. Akkasittiin ishee nan dhabe. Sodanee gaafa jiidhagee mana torree daandoo keessa torree waamicha kee oloo nagoo mataare. Sodanee gaafa jiidhagee mana torree daandoo keessa torree waamicha kee oloo nagoo mataare. Kanaan booddee amma neetworkiis biroo diriirsine amma already yaada keessa si badaa galeen jira. Wanti jedhamtus qabadhee jira. Illee yaa usichi waan gaa'elaa guyyaa kutuu baanus ammaaf yaada keessa hin jira. Nama jechuun barbaadeetiin jaalalli baay'ee bu'aa bayii qaba. Tokko argachaa tokko dhabaa deema. Addunyaan jaalalaa addunyaa arsaati. Addunyaa waaree gamaati. Kan argachaa kan dhabaa kan argachaa kan dhabaati. Both positive and negative are going together. Waliin deeman wal malee hin deeman. Innaan tokkoon argataa tokkoon dhabdaanis wanta akkasiiti. Amma karaan booda garuu wanti dhaamsa dhaamu tokko jaalachuun jaalala lammeeffachuu. Anarraa baraa jechuu barbaadeetiin. Dhibamaa waggaa meeqaa? Utuun akkas ta'ee jiraadhe waan jettu hin qabdaafee jaalallata kanneen dabarsite keessa. Osoo akkas ta'ee jiraadhe wanti hin jiru osoo jaalachuu baadhe osoo gaafsanuu ulaa kiyya banuu baadhe ulaan kiyya akka cufametti osoo fayyaaf hin jira. Gaabbiin qaba. Maaliif jaalalaan miidhameef? Dubartoota baay'ee jaaladhee waan dhabeef. Dubartoonni martuu sana fakkaatu. Ija kaanii yoo ilaaltu garuu akkasitti ilaaluu qabu hin qabdu ta'a. Garuu jedha akkasitti yoo ilaalu waan baay'ee miidhameef dubartoonni martuu miira akkasii waan qaban naaf fakkaata. Martuu waa kartoota naaf fakkaatu. Nan sodaadha. Ammas odola jaalalaa keessa gaafseen cinaan odola sodaa keessatti hin cuubamee jira. Bermudaa jaalalaa keessatti, bermudaa sodaa keessatti. Keessa ammaan kana foobiyaa qaba. Foobiyaa dubartoota. Seerraan fagaachuuti miti. Ka'amanni. Waan manjii yerraa baay'ee bagadhee suna gahee waan qabadhee. Waan guddaadha waan ta'eef wal amanuun barbaachisaadha. Ibsuma isaa dhabee raasamman karaara. Abbaasaa barbaacha bu'ee bahagaara. Gufuudhaan dhahamaa siphachaa awwaara. Takkas garuu qamaa fonqolchaa awwaala. Kun abbaasaa qaraasamman karaara.
Giiftii koo yoo waa si gaafadha. Kiyya moo kan keeti abbaan isaa eenyu maaf keenya godhannu maaf hin jaalalli koof keeti waliin haa unannu nutuu waliif hirko utubaa jireenya riqicha jaalalaa waliin irra deemna kaazinaa jaalalaa hin galin shiree jaalala abadan jaalachu. Giiftii koo onneen kan kee keeti gadda kana guutte kana ati anaaf adda. Jaalala kan banne wal gargaarte garba guddaa ceeti lubbuun jaalalaati akkas waliin jedha. Ammaan dura dhiyeesse sun wanta nama mudateef dhibee qabuuf jaalala akka abbaa qabaatuuf aksiyoonii sheer kaampaanii addunyaa jaalalaa keessatti tokko eda'u tokko addunyaa jaalalaa keessatti jedhee dhuunfadhu kiyya sii keetis tolcheetu si uume kalaqa.